Namni keenya karaa gubbatti magaalaa qulqulluu keessa fincaanu hin safeeffatu. Jaalallee isaa garuu karaa gubbatti dhungatee kiisiin godhu ni safeeffata. Paaraadha. Namni baay'een Kadir maraatee isaa irra laalina no hin maraanne fayya qabda. Sii galaami tokkoffaa ergama sitti kennamee waxii sii bitanii jechuun shiroo sii bitanii bitam amma akkasitti wal qoqqoodanii wal arrabsuuf osoo hin ta'in tokkummaa keenya barbaanna. Jawaar isaa ta'u maal isaa ta'u kaleessa wal jaalachuu nu barsiistanii akkasitti tokko turre arramoo Acaaluu osoo kana argee maal jedha. Kadir martuu ilmoo sharmuutaa tana biraan dhagaa ilmoo sharmuutaa ilmoo haadhaa fi abbaan jibbanii. Silaa maal jennaa miti jaarsi dhiibnaa wallaalaa mammaaka kan baranaa safuudha harreetu leenca talaaka. Akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya har'alii viidiyoo haaraa tokko waliin deebinee jira jechuudha. Viidiyoon keenya har'aatis waa'ee ajandaa dhiheenya kana kan ta'e waa'ee Kadir Martuutii fi Arsii yookaan immoo Jawaarii fi Kadir Martuu gidduutti dhiheenya kana wanta uumame namoonni hedduun dhageenye hin jiru yaada namoonni hedduun dhageettaniirtu. Mee isa hordofuudhaan Arsii fi Harargee gidduutti illee wanti uumame jira. Hordoftoota Jawaarii fi dinqisiifattoota Kadir Martuu gidduutti illee wanti hedduun uumame jira. Mee koomantii yookaan immoo yaada namoota bibbeekamoo tokko tokkaniin akka Lijaarid namoonni bibbeekamoon yookaan feemasoonni Oromoo maal akka hidhan qabanni isiniif dhufneerra hanga dhumaatti nu daawwadha. Kuni dhaamsa Lijaarid Kadir Martuutiif dabarsiidha. Mee waliin dhaggeeffanna. Akkam jirtu har'a waa'ee Kadir Martuu irratti dubbachuun dhufee Kadir Martuu guyyaa sadii afur dura waa'ee kee oguu Kadir Maraattuudha oguu jedhanii Kadir Maraattuu miti Kadir Martuudha ምናምን jedhee Harargeetti Aftaamu Lamuu faana deemnee turre achi waa'ee keellee waan gaarii viidiyoo hojjetee ture. Garuu amma waan gochaa jirtu jechuudha nuti Oromoodha safuu qabna. Atis nama kabaja qabduudha. Arfaasis nama kabaja qabduuti. Jawaaris nama kabaja qabuuti. Namni hundumtuu isin jaalata si galeera waan barbaade haa ta'u kaleessa waan gaarii irra turre har'ammoo dhuftee akkasitti godhe akkasiin jedhamu beektaa. Nutis duriyyeedha garuu yeroo tokko xiqqoo ishee Oromummaa nu qabaanna. Yeroo tokko nam just physical appearance nama laalee nama tilmaama amma mucaa kana miigursa isaa yaada isaa yaada bilchaatina isaa laala namni hedduun akka inni bakka duriyyee ta'etti isa yaada garuu dhaamsa inni dabarsaa jiru mi haadha dhageeffadha. Waan akka namuu sirreessuu qabda akka obboleessa jechuudha. Amma akkasitti wal qoqqoodanii wal arrabsuuf osoo hin ta'in tokkummaa keenya barbaanna. Jawaar isaa ta'u maal isaa ta'u kaleessa wal jaalachuu nu barsiistanii akkasitti tokko turre arramoo Acaaluu osoo kana argee maal jedha. Isiniif galee jira. Tokkummaa jedhee akkasitti tokkummaa keenyaaf waan meeqa ta'e nuti immoo harreen dabbaraa sheemii. Akkuma Lijaarii jedhe sheemiidha. Especially wanti sa'a kana Kadir Martuu dalagaa jirtu wanta sirraa hin eegamne maaliif nu hedduu si jaalannaa hedduu si kabajnaa artistoota Oromoo saba kanaaf aarsaa guddaa kafalan keessaa ati ka jalqabaati maaliif faankii har'aa yookaan immoo gocha kee har'aa kana laallee aarsaa ati kaleessa dalagisan dagachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf uummanni illee hanga ammaatitti kan si kadhataa jiruuf kan gara dhiifamaa kootu sirraan bareedu jedhee taas eegaa jiruuf Kadir Martuu kanaaf yoo viidiyoon kun si bira geette itti fuulame. Yeroo tokkummaa dhaabannee ilaaluu qabna. Jawaar isaa ta'u Dr. Abiy isaa ta'u maal isaa ta'u ani siyaasa manaa miti. Garuu bakka wal jaalachuu keenya barbaanna tokkummaa keenya barbaanna isiniif galee jira bakka nuti dadhabne qoy qabsoo suusi qabdumu. Yoo dandeetti qabaattanii waliin hojjedha. Sigalee waan irratti beektanii irratti xiyyeeffadhaati walitti hojjedha jijjiirama fida. Dhaloota haaraa manaaman baay'ee dadhabeedha. Nu dabbaree jira isiniif galee jira warri dhaloota haaraafis maaliinis maal nu barsiisaa jirtu waan akkana hin ta'u na akka dirra. Ifama guddaa wajjin waan akkana xiqqooshi waan godhi galatoon. Yaada bilchaata fi yaada bareedaa ta'e nuuf dabarsitee hedduu galatoomis jechuu barbaada. Lijaarid artistii qabsaa Oromoo beekaa Oromooti kanaaf hedduu galatoom dhugaa. Kabajamoo uummata Oromoo kan kiristaana kan waaqeffata akka musliimaa akkasumas dargaggoo fi shamarran babbareedduu uummata Oromoo kabajamoo dhagaya. Namni oduu bare bishaan alanfata ja'an afaan Oromooti.
እውቀትን ያልታደለ አእምሮ ወሬ በማመላለስ ቁጭቱን ይወጣል ጃን አፋን አማራቲ ሙጫን ኩምቢ ባይዚ ቤኩምሰ ጉዳፊ ቤከምቲስ ጉዳ ቀባ አከሰም ቤኩምሰስ ቀባ ማልቶ አከ አጀንዳ ከሚ አከትከነሚ ማልቶ ከሰጡቄ አመሳ አከን አከን ከታጅሩ ቤኩ መሌ ጋ ነመ ቤካ نم هدو غورسو እንደው ፊ ነምኒ ሄዱን ኢሰ ዱባ ሂሪሩ እንደው ሙጫከነ ስርቱን ቢኩ ፊ ደንዴት ኢሳ ፐርፎርማንስ ኢሳጅቱ ኦቦ ያደታ ጁኔዲ ባየ ከበጀሞዳ ኡልፋቶዳ ሰባ ኦሮሞቲፍ ሰባ ኢትዮጵያ ቲቪስ ሰባ አፍሪካ ቲቪስ ሰባ ዱንያ ቲቪስ ቢቲ ሶሬሰ ቀባችሁ ደጋብቲ إنهم كنا كدير هي oromooti ilkaan inkabu ilkaan inkabu yaadatan gargaaru qaba gargaare ilkaan sadabuu fi qaba sooreysa oromoo waan ta'eef ummata oromootiif jecha yookaan saba sablammii Itoophiyaati jecha yookaan ummata addunyaati jecha yookaan rabbi jecha na gargaare galata guddaa qaba kadir lukkubsate هي سيف ولان دندهونا والآن سوريسا وانتهف ما نفتين والآن يودي رتات كسات سانتي ما تكون أنكن لنجتشو نولا نوف يادتان نقدس وانا الراتي متي أن قد فجأة ما نسانيتي ada basan nagudis gudi facada wan arra wagga lama wagga sadi miti jollu marra kase gudi facca mana sanitian manuma tokkottin guddanne manuma sanitti jechu biya gutu beka badanno gutu beka yaadatan sammunsa sammu gudda akka dunyatti yaadu male akka ganda keessatti akka wanti xiqqishoo tokkotti akka saba tokkotti nama yaadu miti ebelukkana godi jeena mamma sodunatti odeessu miti yaadata sakandi takkan arkaan yeroo fayyite wayoyte nanju qofa gohan akkana ebelu radimma nama qabumi ጅንትል የሆነ ልጅ ነው ሐሪፍ የሆነ ልጅ ነው ድንቅ የሆነ ልጅ ነው ኢትዮጵያ ያበረከተችው ኦሮሞ ያበረከተችው ልጅ ነው አፍሪካ ያበረከተችው የዓለም ታታሪ ልጅ ነው ግሎባል ጃለሎታ ፊ ጃርቶታ ገሪቦታ ሆጋና ከበሐከት ቡዬ ከነትላል ለፈት ቀቤ አከነት ለፈርጌ Iji kisingidan. Jafan bansisu. Itigafata mahiyo. Abayo. Durri. Kaisa male hende baburi. Jana bira tae. Wareda tiya. Jata hai. Shafaka. Mana Khadir. artisti keenya Khadir Martuu usneetama walirra didibaan oolulaa si jaalannaa ni beeytaami si kabanyaanis ni beeytaamiti